abbuma fedhee ta'e namni amantii feete qabaate amantiin kabajaa qabdi silaa osoo beeyte amantii namaa hin tuyxu saree gaafa ati dheengadda arsii akka yayyii describe goote si dhiiste arsiin osoo gaafa si gafuudhanii si garafanii Ameerikaalleen bar gaafa gargarii bakka nama garaftuuf akka namitti garaftu qabdi sakkaraamuu akka kan keetii warra silaa sakkaru akka keetii ka sibiri jiru santu burcuqoon si caccabsa konkaa amantii kennan gahin saree Oromoo miti Oromos bakkan buutu Aabaos bakkan buutu burcuqoo kan keetiif waan burcuqoon kan keessi himti sanuma bakka buuta wasaka kalbii akka kan keetii kana ammoo yeroo gari heeran nama dhorga jedhan heerri akkanaa kana sin dhorgu farshoo akkanaa kana daglaggaltee bakka inni itti sakkaruutti caccabsitanii yoo isoo biraa deemtanii nama isa dhaane silaa hin beekan sakkaraamu mee gadima bahee bakka ilmaan Oromoo ta'an haa dhufuuti kama kiristaanaa san bira dhufee haa taa'u Oromoon ammoo bal'oon kan amantii waaqeffata yookaan kiristaanaa qabdan yoo namicha kana beeytan namicha kana gaafa duras gosaaf gandaan nama waliin dha'uuf tattaafataa ture hin dadhabe hin milkoofne arda gara amantii deebi'e gaa isin harka jirti ilmaan naannawa san jiru Atlantaa jira jedhani wanan isin dhaamadhu ilmaan Atlantaa jirtu tan Oromoo tan Islaamaa ta'e tan kiristaanaa ta'e tan waaqeffataa ta'e namicha kana jala buutanii maal akka inni ta'e qoratanii ummataaf dhiheessu gara kaane ammoo waan silaa irraa qabatamu tokko irraa qabachuudha arda ilmaan Oromoo bal'oo amantiidhaan akka wal afaan nun dhoofsisne akka amantiidhaan walitti nun nayne nuti amantii nama tokkollee hin tuynu islaamummaan ammoo nama islaamummatti bu'e yoo barbaade wanni biraan irraa hafti malee islaamummaati yesan wanni anif duuba deebi'u hin jiru Sinigala Oromoo bakka jirtan mara nama akkanaa kana ifirraa qaba nama akkanaa kana ifirraa dhorgaa nama akkanaa kana bakkan kenninaafi hattuu kijibduu afaan keenya barate aadaa keenya barate nama keenya ama amantiidhaan walitti deebisu ajandaa amantiitti deebisu rasuula keenya arrabsuu dhiisii tuquu hin danda'u an lubbuunti fidaa kiyya haa baatu nama rasuula arrabsee ani nama kiyya jedhee hiladhuuf hin jiru Sinigala kanaaf Oromoo bakka jirtan jara lameen kana bakka isaan jiranitti hordoftanii irra gahuun dirqama gaafa warri Yurub keessa taa'ee yookaan Faransaa taa'ee rasuula keenya arrabse ilmaan naannawa san jirtu hujii irraa dalayde hin beektan keessattuu ilmaan Somaalee qooda guddaa irraa fudhatti Oromoon ammoo tanarratti warreen maqaa Oromoo uffatee afaan Oromoo baratee Oromoo wal afaan dhoofsisuu barbaadu kan waalamaaf nurraa qabuun isin barbaachisaadha tokkoffaa akka Oromoon tokkoomtu warran feene tokkoffaa warra akka Oromoon tokkoomtee walii hidhamtu hin feene akka Oromoon addaan qoodamtu gandaan gosaan amantiidhaan warra dalagu warra hojii maallaqa itti mootummaan fandii itti kennee namaan waliin dha'uuf deemu tokkoffaa nama san akka nurraa qabdan bakka isaan jiranitti daddaftanii irra geettanii ifirraa qabdan Communitiin Oromoo achi jirtu abbootiin amantaa achi jiru naannawa isaan jiran san seeratti illee akka itti gaafatantu jira namni amantii nama tokko tuquu mirga hin qabu abbaa fete arrabsuu hin dandeette garuu gaafa amantiin dhufte namni ifirraa nama qabu danda'uu qaba Oromoon ammoo kana ajandaa godhachuu osoo hin taane hujii isatti garsiisuudha amantiin Islaamaa arraban qabdu amantii addunyaa tanarratti kabajaa fi jaalala guddaa qabduudha kan kiristaanas bereechee beeka kan Islaamaa innu Islaamaa kan waaqeffatas hin beeka namni amantii qabu waaqeffatas ta'e kiristaanas ta'e amantii namaa hin tuqu nama amantii takka hin qabne maal akka amantiin taate hin beeyne sakkaraamuu bardettu gadi bayee amantii namaa arrabsa kanaammoo ofirraa dhorguun dirqama isinitti haa ta'u bakka isaan jiranitti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh